Oromoo adaraa waaqaa adaraa lafaa amantaa keessanii amantaa itti amantanii isin qabee viidiyoo kana na bira darbinaa sheer koppiliink naa godhaati namoota hedduu biraa akka naa ga'u naa godhaa. Mucayyoo nama suuraa ishee asirratti isinii maxxansaa sooritti takkaa jedhamti. Shawaa kibbaa aanaa sadii soddoo irratti dhalattee kan guddatte yoo taatu akkasuma akkuma eenyumaatu nan hojjedhee dalagadhee jijjiirama jettee biyya Dubaay UAE keessa jirti. An jirtus immoo Abudaabee keessadha. Namoonni Abudaabee jirtan adaraa waaqa adaraa lafaatiin isin qabee mucayyoo kana nu barbaadadha. Mucayyoon kun kaleessa engaddaa keessatti Facebook irratti ofan ajjeesa jettee barreessite barreeffama ishiin barreessite asirratti isinii maxxansaa ergasii bilbila ishee cufattee jirti bakka nu hojjedhullee baheera jettee dubbattee jirti. Maatiin biyyaa baay'ee cannaqamaa jiru firoonni ishii hiriyoonni ishii baay'ee cannaqamaa jiru. Ebaakkaatu hundi keessanuyyuu please share koppiliink naa godhaati mucayyoo kana nu barbaada otoo lubbuun jirtu akka arga. Maal obboloota koo lubbuu keessan irratti murtoo du'aan murteeffatina waanuma kamillee yoo ta'e yoo sinii ta'es yoo sinii ta'uu baates yoo guutes yoo irrates waanuma kamuu yoo ta'e lubbuu keessan kanarratti murtoo du'aa hin murteeffatina. Ashamaa harka fuunee nagaa siniif haa baay'atu hordoftoota kiyya. Viidiyoo kana laalee mica'oo tana laaleen ture jechaadhaan har'a kan ishiin poostii ishee jala galee laalee. Namoonni baay'een maarree du'e dhuuni eenyu kootu naa gaddaa eenyu kootu naaf bo'a yoo haadha koo ta'e malee jettee baateetti mana madaabitii. Egaa Dubaay keessatti kan argamtu Abudaabii kan jedhamu keessatti jechaadha. Mica'oon tuni lakkoofsa bilbila ishee as gubbaarra siniif kaa'uu danda'a. Cufaadha bilbilli ishee cufattee baateetti. Adaraa keessan eenyu takka argu eenyu akka dhaqqabu hin beeku. Micayyoo bareedduu tana dhabna ijoollee ammas baqqaa ishoo. Micayyoo ishii dheenga dadhabne iyyuu dhugaa ishiitu mul'anne ishii kanas amma dhabuuf deemna. Maal oddoo ofirratti murteessinaa obboloota koo dhugaa waaqayyoo. Ani eenyu ishii dubbiseen barreeffama ishii dubbiseen nama 500 koomentii gaa'eef kaan sheerii godhate kaan immoo itti qoosa ture. Adaraa keessan dhugaa rabbi akkuma amantii keessanitti waaqayyoon kadhadhaa fi akkuma amantii keessanitti rabbiin keessanitti bu'aa fi mica'oo kana lubbuu ishee akka oolchaadha. Baatee jirti mana madaabiti jechaadha. Ani jireenyi biyya lafaa kanarra natti ulfaate kanaaf jedhee tanan du'an filadhe jettee poosti godhatte jiraachuu kanarra du'a koo naaf wayyatte akkuma mica'oo ishiisanii dhugaa ta'ee sooba ta'ee hin beekuun sunis akkasitti barreeffame inni kun immoo waan dhugaa ofii ishiitiif jalatti barreessitedha mica'oon tun jechaadha. Facebook ishii soorettii jedhamti ofii ishiitiif of jalatti barreessite. Anu har'a of jalatti poosti godheen ture jechaadha. Waanuma fedhe yoo ta'e lubbuu keessan hin baasinaa. Haadha koo bichaadha jettee garaa haadha raafte har'a kunoo maatiin kaa biyyaa boo'aa jiru. Facebook obbolaa ishiin fayyadamu har'a maatii ishii ilaaletu baheera chaa'u baqqaa gisee jettee ishiin barreessitee kana murteeffattu. Haati abbaan boo'aa jiru watwaataa jiru maaloo adaraa keessan mica'oo kana dhaqqabaa. Dhaqqabaa waaqa gaditti isintu dhaqqabaa ijoollee Abudaabiin keessa jirtan lakkoofsa bilbilaa amnyuu koo jalatti hin barreessa koomentii koo jalatti hin barreessa adaraa keessan dhaqqabaa mica'oo kana lubbuu ishee oolchaa gaafa duute u'u jedhanii ba'urra har'a too lubbuu ishee oolchine baay'ee gaariidha. Du'a filatinaa maal hojoo guutuu miti jireenyi biyya lafaa kanarraa maal hojjetteetu du'a filattamee biyya lafaarraa. Lubbuu rabbi sitti kenne kana lubbuu waan uume kana ati homaa gatii of harkaa hin qabdu isatu baasa guyyaa isaa ofii keetiif maaliif baaftee balleessita? Maaloo murtoossinii ta'uu baate garri biyya ormaa kun namaan ta'u akka namaan taane beekamaadha. Garuu immoo sanuma keessatti obsuunis gaariidha. Mica'oo kana rabbi lubbuudhuma ishee homaan godhin dhugaa waaqayyoo. Namni gaafa murteeffate wayii makiinaa jalatti of darbata wayii fooqirraa of darbata waan adda addaa keessa jira jechaadha ilmi namaa kun. Adaraa mica'oo kana dhaqqabaa seexanni sammuu dhalootaa fudhateera keessattuu shamarran keenya sammuu isaanii keessaa fuudhee du'atti dabarsee kennaa jira. Mica'oo tanaa baraarru siniin jedha Abudaabii keessa warri jirtan Dubaay Abudaabii keessa warri jirtan mica'oo kana lubbuu ishii baraara. Gaafa ishiin duute ahiyyee jechuun homaa bu'aa hin qabu. Gaafa lubbuu ishii dabarte asirraa himimmaan buusnee waatuun bu'aa hin qabu. Har'a hoggaa ishiin rakkoo ishii namatti osoo hin himatin lubbuu ishii kanarratti murteeffatte kana dafnee dhaqqabuu qabna. Mucattiin kun tarii waa rakkatte gola keessa jirtu keessatti rakkatte ta'a. Tarii immoo hin beekamu waanumti isaatu hin beekamu bara wanti nama rakkisu biyya lafaa kanarra baay'ee jira.
Tarii karaa namaatti rakkate taa'in beeku icciitii ishii namatti hin himanne mucaan kun bilbila cufatte feesbuukii ishii irratti murtoo du'aa ofirratti murteeffattee maxxanfattee qajeelte. Akkamitti argatu amma akkamitti argama akkamitti argatu mucaa kan akkamitti arganna akkamitti lubbuu ishee oolchuu dandeenya akka namaatti jechaadha. Ani waan saayyuu na dhibeera baay'ee tokko natti ulfaateera jechaadha. Dhaloota garaa jabaatanii lubbuu isaaniitti bakka haaduu qopheeffatan. Murtoo du'aa ofitti murteessan. Adaraa keessan obboleettii kanaa dhaqqabnu haa baraarru lubbuu ishee hordoftoota kiyyaa. Tarii sagalee koo kana kan dhaggeeffattan as keessa. Oromoo ko adaraa keessan. Sheerii godha, laayikii godha, adaraa isa itti amantanii. Laayikii yoo gootan dhaloota baay'ee bira ga'eetu mica'oo kana namni beeku lakkoofsa asirra nankaa dhaqanii fuudhanii warratanii mica'oo tana lubbuu ishii oolchuu danda'u. Tarii akka tasaa yoo bilbila ishii kan banattullee ta'e dhaloonni oolchuu danda'u. Adaraa keessa laayikii godha. Rabbiin isatti amantan kanaaf jecha. Adaraa. Boru wanti mica'oo kanarra abdii kutachiisee du'a filachiise kun sirrallee ga'uu danda'a waan ta'eef narrallee ga'uu danda'a hin beekamu. Waan biyya lafaatti abdii nama kutachiisu baay'ee jira. Yoo namni nama bira hin jiraanne du'a ofitti murteeffatu. Abbaan gaafa si bira hin jirre. Murtoo gaafa dhabde du'a ofitti murteessita. Garuu gaafa hiriyoonni immoo wal bira jiraate namni ahizzoo jedhu yoo si bira jiraate murtoo du'aa sana ofirraa qabdeetu abdii horatta. Mica'oo tana adaraa lubbuu ishee oolchinu hordoftoota kiyya. Baay'ee tokko garaan koo nagaddee dhugaa rabbii bilbila ishee ammas seene tanaan himonnaa bu'ee ture ani Beeruut kanan jiraadhu waan ta'eef argachuu hin dandeenye ijoollee Dubaay jiran akka qabataniif jecha feesbuukii irrattis poostii godheen jira asiinis immoo poostii isinii godha adaraa keessan laayikii keessaniin ijoollee baay'ee arganiitu mica'oo tana lubbuu ishee baraarraa siin jedha waan na dhaggeeffattaniif galatooma adaraa isiniin jechuun barbaada.